Har'a viidiyoon nuti isinii qabannee dhufne ijjigaayoon maal taatee ijjigaayoon erga deettee ijjigaayoon erga daamni ishii buqqatee maaltu isii mudatee eessa jirti mana yaalaati moo manatti galtee jirti kan jedhu waliin ilaalaa jirra. Hordoftootaaf kabajamtoota mana 24 assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessan isin jecha asumaan viidiyoo kana laayikii jedhu subscribe gochuun jajjabeessaa namoonni yaada qabdan yaada keessan nuuf qooda. Har'a wantoonni nuti waliin ilaallu waa'ee ijjigaayooti. Ijjigaayoo maaltu mudatee kan jettan ta'e akkuma beektan ilma isii san gaafa argattu namoonni hedduun gammachuu ibsatan jechuudha. Akkuma gammachuu isii ibsatan gaafa ilmi isii darbillee gadda isaanii ibsataa jiru. Waa'ee ijjigaayootii fi waa'ee sooraa jechuudha. Lubbuun tuni takka xiqqas guddas jechuudha. Yoo duunis boollama takka dha'ina biyya maqaa gurraattii sana jala garummoo garaagarummaa takkaa yoo qabdu jechuudha. Waa'ee soorallee waa'ee daa'ima ijjigaayollee akkasuma ijjigaayollee rabbiin obsa jabinaa abbaan manaa ishee yeroo isheen deemsaaf deemtutti baay'ee tokko isaan jedhutti rakkoon uumamee bakka otoo isheen gara hospitaala seenititti akkas waldhabbii dhuftee namni jireenya isaa keessatti gongoree yoo itti gongoreessan sirreeffate waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Amma ijjigaayoon rabbiin obsisee haa kennu, rabbiin bakkasee haa buusu jennaani wanni jedhamu jiru rabbiin waan ofii katabe ofii fudhataa waan ofii uume waan inni katabe waan inni qadara isaatiitti alhamdulillah jedhanii itti shakkaruudha. Isaanillee akkuma amantaa isaaniitti itti shakkaratanii nutis jabina rabbisii haa kennu jennaani. Maaliif namni yeroo gammachuullee yeroo baddallee yoo wal bira dhaabbate akkasumatti bareeda baay'ee namatti tola jechuudha. Akkasuma waa'ee sooraa wal qabate haalli sooraan akkasuma maatii sooraatti gargaaraa jira uummanni baay'ee kan nama gammachiisu uummata keenya kana ulfaadha. Sababa sooratiin namoonni hedduu walitti bu'aa jiran jechuudha. Sababni sooraan namoonni hedduu walitti bu'aa jiraniif maal inni namoonni kun haati sooraa gargaaramteef hinaaffaa keessa galanii haasa'an ta'anii maal borcanii bitaa borcanii mirga borcanii jechuudha. Kun wallaahi laziin namni kanarratti garuu haati tun ilma kanarraa isa bu'aa danda'a. Fakkeenyaaf haati ilmarraa waa eeggatti jechuudha. Namni isin haadhaan qabdanii isin abbaan qabdanii haadha mucaan kichuun kun jechuudha. Wallaahi namni keenya kun akka itti yaaduun beeku ani. Maaliif akka ta'e hin beeku. Asli gaafa dura lola irratti bantanii maal jettan waa'ee gandaa keessa akka asliin hin jirrellee hubadhaa. As keessa wal keessas fidee dhiifama wajjin maaliif hojjettanii namni gandaa miti yeroo gammachuu yeroo gaddaa akka wal bira dhaabatu namoonni hedduun asirratti osoo hin taane kadhattuu jedhanii arrabsaa turan jechuudha. Amma gara tiktookii mammaattiitti yookaan laalta ta'e. Kanaaf namoonni haadha sooraa gargaaru barbaadan ammallee taanaan akka wantiin isii gaafachuu hin dandeettanii warroota gareetu jira gareen hidhamee jira. Kanaaf qarqaaraa bileessa haadha keessan kana jabeessaa ilma isii kichuu irraa nyaatanii malleen homaa miti garuu malleen isiin tun qarqaarsan qabdu namni isii qarqaaru jiru. Kanaafuyyuu tarii obboleessi isaa kan duraas kan gafaa sunis fuudhee ilmoo qabaachuu danda'a maatii ofiitu yookiin hin danda'u. Namoonni gargaaru barbaadan haadha sooraa ammallee taana gargaara isiniin jechuu barbaada. Akka wantiin garagaratti laxxafamee jira. Asumaan dhaamsa ijoollee kennaan dhaamu waan tokko beeku waan tokko irraa barachuun bareedumaa jedhee yaada. Maaliif hojjettanii utoo yeroo gaddi akkanaan cimaan kun galu kun utoo wal waanyuu baattanii ka gargaaru kan dhiise haa dhiisu jechuudha. Kanaaf waan akkasittuu an akka yaada kootiitti natti tola jedhee yaada. Kana fakkaataa ganama irratti waa'ee ijjigaayoo kan kaafnu ta'e namoonni hedduun miidiyaa irratti bittinneessanii mucaan ijjigaayoo darbee jira maal jechaa turanii garuu dhugaan hin se'amne. Kanaaf waan godhamu jiru ijjigaayollee asumaan jabina isii hawwinaa rabbi si haa jabeessu bakka si haa buusu sillee rabbiin si amma yeroo dhamma kun jechuun
haalli isiisuun illee baay'ee ulfaataa ta'uu danda'a. Tarii poolishiin ta'uu dandeettii beeku ani wallaahi. Rabbiin jabina si haa kennu karama gabaabaatti rabbi jabina si haa kennu jechuun ni barbaada. Akka yaada kootittis kana dhiyeeffachuu barbaada. Maal foo jettan namni wallaahi namni waa ilmoo argate irraa darbite dhiisati. Namni akkanumatti badhee nuyi baay'ee mana dhukkuba jechuun isii haadha ilmaa argite baay'eetti dhagama. Maal foo jettan garaatti ji'a 9 baattee mucaa kan argachuuf immoo ta'aabtee baddaa laga ceetii waa meeqa hojjetaatee isiin tuni nama akkanaati. Garuu immoo wallaahi wanni godhamu jiru wanni rabbii wanni godhamu jiru shukriitti galchuudha. Wallaahi baay'ee namatti dhagama. Maaliif ana akka gama kootitti rabbiin jabina dhuma hin qabne siif haa kennu. Rabbi si haa jabeessu. Rabbiin bakka si haa buusu. Hin danda'a inni jechuudha. Kana qofaa miti. Kan jechuu barbaada. Maaliif baay'ee tokko garaana nyaattee dhugumatti jechuudha. Yookiin ka isii qeequs jira yookiin ka isii jajjantaanis isin jechuu danda'u jira. Kuni mala baay'ee garaana nyaattee akka gama kootitti baay'ee tokko garaana nyaattee dhugumatti jechuudha. Garuu wanni godhamu jiru. Wanni rabbii wanni godhamu jiru. Tarii rabbiin bakka isii buusuu danda'a hin beekamu. Abbaa manaa isillee maaliif hedduu tokko namni ilma ofiitti waan fedhes ta'u wanni godhamu jirtu. Wallaahi abbaa manaa isiitti illee rabbiin jabina haa kennuufi isaan lachuu rabbiin jabina haa kennu. Jigaayyoof aaduu rabbiin jabina isin haa kennu jedha. Jigaayyoo namoonni haala bareedan haala gaarii simajjeni miidiyaa kanarratti isiin gabbaatee daa'ima san fudhattee dhuftee baay'eetti eegan jechuudha. Namoonni akkanaa kun dhalatee namoonni tokko tokko jedhan malee hin guddata. Akka fakkeenya misii kanatti maaliif hojjettanii biyya Hindii keessatti immoo amma Itoophiyaa keessayyuu jiraachuu danda'a. Garuu biyya Hindii keessatti akkanuma namoonni umriin isaanii gaggabaaboo ilmoo kan argatan hedduutu jira jechuudha. Dubartii wayiiti mana sana jaabu dubartiin sun faranjii turte garuu isin gabaabduudha. Garuu namichi faranjii waan isin jaabu qaata ture waan san argee ture jechuudha. Garuu ilmaan isirraa argate suni abboo ture waggaa 3 moo akkas ture argee akkanuma odoo deemu waa'ee yuutuubii kanaa hin beeku tasuma argee laalee ture jechuudha. Garuu ilmaan isaa ilmaan namni sun faranjiidha. Garuu ilmaan isirraa argatee jiru ijoollee 3 moo 2 akkas na fakkaata. Ture waggaa 3 dura na fakkaata kan argee ture jechuudha. Garuu waan rabbi qadare waan rabbiin katabee wanni godhamu jiru. Kana jechuu barbaada boleeyyan kiyya. Kanaaf viidiyoo kiyya kana laayik gochuun sheer gochuun sabskiraayib gochuun jajjabeessaa. Namoonni yaada gabaattan yaada dhiifama koomentii kiyya irratti sagaleen kee gadi bu'aadha. Sagaleen kee hin jiru namoonni hedduun jechaa jiran jechuudha. Sirriidha sagaleen kiyya hin jiru. Maaliif hoo jettanii sagaleen kiyya sagalee gadi bu'ee haasa'aa. Sagalee qaqqannasee haasa'aa. Garuu yeroo diitti godhu akka kiyyatti si dabale jedhee yaada. Inshaallah waa hunda keessa yoo ni darbanii waa hunda keessa yoo ni ba'anii rabbiin tana keessa illee na baasuu danda'a. Tana keessa waan alii bakka guutas ka'uu dandeenya. Alhamdulillah rabbil aalamiin waan goon hin jiru. Hundumaafuu viidiyoo gara laayik sheer gochuu fi yaada keessa kennaadhaa isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi.